Elo nageenya jaalli Kiristoos ni abaayatu obboleewwan akkam jirtu fayyaa nagaa keessanii ani jira obboleettii keessan galata waaqayyo baga jiraattanii baga har'a geessanii isiniin jedha warri na yaaddanii warri jirtan kabajamtoota koo babbareeddota koo baga jiraattanii isiniin jedha astee akkanumatti wayyaa'e baga jiraattanii baga nagaa taatanii ani isiniin jaaladha ani isinii jira galata Kiristoosi baga eegamtanii har'a geessanii isiniin jedha warreen addisii dhuftanii maatii nuu ta'a isinii fooyya'amti maatii nuu ta'a isiniin jedha argitanii seexanni dalgala washiin nagoote dhugaa Kiristoos abda dhagu eelee dhagubsiiste homaa miti kunis homaa miti isiniin jedha nagaa bulte kunis homaa miti isiniin jedha homaa miti homaa miti homaa miti homaa miti kunis homaa miti yaa biddeen toshee keeytanii ele yela qabbaneesseera dhaamseera yoo jala achumaan ambashoo itti hojjedhee itti garagashaara beettoni taa'etan xunnoommoo dudduma kanatu sirriitti naaf fayyine akkan olii gajjajjechuu mucaa dhiqee olii gajjajjechuu maal jechuutti xiqqoo ishee dadhabeen ture deebi'ees immoo waldaa ooleen dhufe halkan isaatiin afurtee akkuma dalgala xiqqoo tokko wal agarree achumarraan beettanii dhugaa isiniin jedha harka tokko itti gargashuutti akkanarraa fuudhe qadaadisa yoon eelee qadaadarraa fuudhee jedhu jala dhaabeeraam akkana sagantaa qopheessite ilaalaa seetan nasii kaaftee amma asitti akkana nagoota homaa rakkoon hin jiru baga jiraattanii kana isinitti machuun dhumnanii yaada biraatiif hin dhufe asumarratti farginaan as keettu farginaan ni nagarrame bakka itti bareedummoo nan dhabe kaamiraas akkasiinan barbaada takkachiinan barbaada takkasiin isinii wayyaa laatan jira takkachii wayyaa laatan jira bakka gaaf tokko bareeda doonatti viidiyoo hojjedhu maqaa waaqayyooti in bareeda dhugaadha kajaabatti isiniif nan hojjedha isiniif nan waraaba isinitti illee nan gammada gaaf tokko viidiyoo isiniin jedha iddoo gaariitti waraabe karatti bareeduun wallaalee barbaadaan oole baga naa jiraattan obboleewwan keessa jirtu akkam jirtu fayyaa nagaa keessan ani obboleettiin keessan jira galata gooftaa baga har'a geessan laayikii dhugaa laayikii naa godhaa dhugaa waaqa tokko kana lammanni immoo naa daawwadha viidiyoo koo bakka erga hojjedhu hojii hidhattanii inni jalqabsiistanii bakka isin abdadheen jalqabee Kiristoosii gaditti homaa abdadhee fira koo obboleettii koo miti isiniin abdadheen jalqabee laayikii godhaa sabiskiraabii godhaa fedhii keessan hin dirqama miti viidiyoo koo banaa akkanaaf saatiin naa lakkaa'u naa godhaa jechuudha fedha keessanii jechuudha malee dirqamaanii miti baga jiraattan isiniin jaaladha waa'ee meeshaa dheengadda bitee irratti waa isinii himuu dhufee jira meeshaa uffatatti miicaa kana bitee isiniin himame as wayyaanatti fakkaate meeshaa dheengadda bite sanarratti gaafii hedduutu jira isuma keessaayyuu immoo baga jiraattan majammara baga Yesuus Kiristoos hin gargaaree akka amantaa keessanitti Allah keessan rabbiin keessan sin gargaaree har'a geessan isiniin jira har'a ga'uun keenya waan gargaarsa arganneef waan dandeettii fi maallaqa qabnuuf miti dhugaa waaqayyooti maaliif dhugaa isiniin jedha seexanni sababa namatti funaanaa oolti sagantaa qopheessaa oolti eessaanin balleessaa sana miidha jechaa oolti Kiristoos immoo nu oolcha maqaa waaqayyoo ulfaatu waan barbaadan amanadhaa amantiin keessan Allahan keessan rabbiin keessan faxaa uumaan keenya nu oolcha jechuudha baga jiraattanii meeshaan dheengaddaa meeshaa uffata miicaa sanaa dhaqee bitee irratti gaafii hedduutu jira maaliif yeroo viidiyoo waraabne yeroo hojii bittinaan jettee naa toluu didde daa'ima baadhee rakkoo hin qabu birrii isaa immoo isinitti himeera isinumti harkaan na biraa hin hafiinaa ijaan illee na biraa hin hafiinaa malee maa rakkoon tokko hin jiru amma waaqayyoon na gargaaretti hundumtuu gargaarsa gooftaatiin ta'a isiniif waraabaa isinitti ni agarsiisa isiniin jira waan hundumaa keessatti waaqayyoo nu gargaare malee maa ofii gochuu hin dandeenyu akkuma beektanii akkana isiniin jecha baga jiraattan amantaa musliimaa warreen har'a guyyaa har'aa kabajanii biyya ormaa teessan isiniifis mijatee warreen ayyaana har'aa kabajattan isiniifis immoo mijachuu baatee hojii hojjechaa yaada keessan keessatti garaa laphee keessan keessatti anis gaaf tokko galee mana kootti keessummaa koo fira koo waammadhee wajjiniin guyyaa jimaa yookiin immoo guyyaa ayyaanaa kana nan oolaa mana kootti anaafis qaniin hin dhufa barri hin dhufa miti warreen jettanii eeggataa jirtan Kiristoos naa gargaaru isiniin jedha hin qoramiinaa itti warreen isinii mijachuu baate illee ergaadhumaan olii gadi fiigaa ayyaana kan dabarsitan jirtu waaqayyo isin haa gargaaru waa hundumaafu maal jettee beektu obboleettii koo tokkotu baazawee wanna biraatiif miti ishiidhaa hin galle kanaafi na gaafatte yoon isiniin jedhu waan biraatti fudhatiin koomintii kana deebisuu kootiif koomintii deebisuu utuu hin taane ifa akka ishiidhaa ta'uu fanani malee lolaa fi miti ishiin hin lollee anis loluu fi miti kanan dhufe
sirrii ishii jette immoo meeshaa tokko gaafa bitee sanaa birrii isaatti nimti yookaan immoo koomentii jalatti siif hin barreessa siniif hin barreessa hin deebistan jette ta'uu danda'a abbaan suni ishiitiin agarre ta'a malee ani keessaanan silkii quxurii illee yuutuubii jala seenee koomentii dubbisuu nan jaalladha akkuma isiniin jedhee dhugaadha keessaanan jalaan galee nani kun amma fakkeenyaaf warreen yoo wallaaltan hin beeku malee sinitti mul'achuu dide warreen tokkoof maaliin godha azala seenee abbaa lakkoofsa barbaade sinitti hin ta'u natti feegan malee sinitti sinifannaan danda'amu jala galeen koomentiidhaan sinii deebisaa jira ture hin dubbiftan ta'e illee hin beeku malee rakkoon qabu obboleettiin koo tokko maal jettee lolaa fi miti sinitti miira hin gallee fi shiidhaa fi nan deebisaa jira yookaan hundi keessan ol faana dhaggeeffadha waaqayyo sinaa eebbisu kabajamaa siniin jaalladha siniin boona siniin qaba waan ta'eef siniin boona akka barbaadetti sinirratti si wajjin haasee si wajjin bashannanee siniin boonuun qaba sinirratti hin boonu siniin nan boona siniin nan dhaadadha obboleewwan biyya ormaatiin qaba horma waaqayyo ifirra sinii haa godhun jedhamu namaaniyyuu an nama 14 ta'ee dhaladhe nama 14 sana keessaa haati koo naaf haa jiraattu obboleettiin koo hangafa haati koo majammara deesse naaf haa jiraattu ginu lubbuun haa jiraatan jaalalan isiniif qabuuf isaanii qabu addaani maaliif sobdaa asirratti baateeti sobdee jetta malee tigistii dhuguma warra wajjin dhalatte caala nu jaallatta jechuu dandeessu siniin hin jaalladha warra wajjin dhaladhe qotatanii maasii ofirra gashataa jiran adii elmataa jiran dhadhaa gabaa geessitanii gurgurataa jiran obboleewwan koo buna manaa kan qabdullee jirti sinii galee ana bichaa duuriyyeen kan magaalaatti galee malee hundishii qote bulaatti heerumtee jirti isaanii iddoo nani jiru hin beekan sinii galeera bakka nani jiru hin beekan garuu gaafa waa rakkatanii rakkannee sitti bilbilee kaasilkiin irraa kaasi maal abboon hin dubbiftu akkasuma dhugaa akkisaas maal abbootiin baddee maal sini soon hin dubbiftanii anoo yaadadhee tumu sin hin dubbifne waan jedheen amma abboo rakkannee sin dubbifne kaakunoo naan jedhu isaan komachuu gootii miti kanan siniin jechaa jiruuf isaanii haa jedhanii obboleewwan koo sana komachuu gootii fi miti maaliif siniin jira sinii galeera siniin waan an boonufane sinii galee nama 14 ta'een dhaladhe nama 14 sana keessumaa tokko iddoon ani jiru kooyyoo biluu koo eenyuun akkan ta'e nan beeku iddoon ani jiru hangafa majammara abbaan keenya ilmoo godhate sun maaliif siniin jedhe siniin boona waan isin naa jirtaniif viidiyoo waraabee waan ergattanirraa sinii ergamee sinii ajajamee jaalala keessan fikirii keessa dhugaa waaqati sinii jedha eebba keessan kara keessaan eebbiftan ani baasawee ta'uun xiqqooshii akka namaa bakka dhugaa siniin jedha normaali garaan koo sammuun koo yaadu siniin jedha qulqullinatii koo sinitti himaa waan nama tokko gaafa dubbadhe utuun akka namaa xiqqooshii bareedee akka namaa bakka ofiis tottoshee of qaqqabu baasawee dhiqachuu miiccachuu dadhabee miti wala dhukkubaa maqaa sinitti dha'u ta'ee manni koo keessas mijataadha ta'ee akka namaa akkana furdadhees akkana of goggodhee jaalala isin naa qabdan kanaa olitti akka ta'e nan hubadhe yeroo tokko deebiin of gaafadha indi akkamitti si jaallanna naan karaa keessaa naan jedhu dhugaa waaqayyo komentiin isa kanaan jettan nan beekasa dhugaati kan sobu kun karaa keessaas illee bakka dhugaadha ofisinitti jechuufi miti yeroon dhaba yeroon komentiin himoodha yeroon sagalee deebisu yeroon sagalee qabuuf nan dhabachuudha dhugaa waaqa nama tokkoof lamaa miti ofin gaafadha deebee yeroo tokko ana goggoguduu kana ana uqqattuu kana bakka akkuma namaallee waa diddibadhee normaal nu bakka beekun marka ta'e beeku akkuma namaallee waa goggoradhee akka tokko na goggodhee akkas goggodhee tuun dhufe tarii hawwisiisuu hin danda'a na jaallachuu danda'u maaluma koo laalanii na jaallatanii akkamitti na jaallatu na jechisiisa sammuun koo dhugaa kiristoosidha yeroo tokko taa'etanii yeroo keessa karaa keessaa faana wajjin hin jirtan obboleewwan karaa keessaa fasirriitti na wajjin himoodhaan haasoftanii bakka maal koo laalaniiti na jechisiisatuun akka namaa bakka dhiigni koollee bareedee nama fakkaadhee jedhee jaalala attamii naa qabu laata kan jedhutu keessa kan kola dha'ee beektu dhugaa gooftaa siniin jedha innaa siniin jaalladha maaliif kan hundumaa deemee obboleewwan wajjin dhaladhee miti isinan yeroo hundumaa argachuu dheebachuu isinirraan faayidaa argadhe ela tarii boorsaan yoo du'anii isaanitti bo'uu dandeessa gadduu dandeessa bo'uu fi nan danda'a abbaa dura du'u kiristoostu beeka garuu yesuusii ulfinni haa ta'u magaalaatti galuun koo maqaan waaqayyoo haa kabajamu waan guddaa tokkotu naa ta'e innis maal hoottanii birriidhuma warra du'aarraa namatti nyaatan yesuus maqaan isaa haa kabajamu kan narra dabarse maaliif naan jedha magaalaa waan akka kanaan jiru utuu gaxarii keenya ta'e birrii kennama biddeen warra du'aan geeffama birriidha firrii eessaa hormii eessa diriin kamiyyuu dhufe birrii kenna maqaan waaqayyoo ulfaatu tarii borrii walitti si walii boossanii isatti obboleessa keetti obboleettii keetti azantee birrii nyaatta wooti
akkamittiin nuun obboleettii godhachuu dandeessa yookaan obboleessa godhachuu dandeessaa jettu miti. Waaqayyo lolaa jedhu durii kaasee daa'imummaa kooti kaasee birrii warra du'aa nan jibba maal akka ta'e hin beeku. Hin jaalladhu. Isa Yesuus narra dabarseera. Maaliif asin jiru waan akka kana magaalaa keessa. Yoon biyya dhaqees tarii awwaasha biyya dhaquu diddaa achitti argachuu diddaa birrii bafutsum dhugaa waaqayyooti. Kan waaqan jaalladhusi hin barbaadusi hin fudhadhusi. Maaliif kan isiniin jechaa raawwachaa jirtu isiniyyuu obboleewwan kooti. Isiniyyuu firoottan kooti. Isiniyyuu gorsoota kooti. Waan umurii keessa naa dheeressu isiniin jaalladha. Naa kabajamaa naa ulfaadha. Viidiyoo kana isinitti dheeresseera soorii. Asumaan koomentii obboleetti kooti deebiseetan isinirraa gabaabsa. Abbaan barbaadan na dubbisuu dandeessu waan barbaadan yoo ajajattanii bakka isin barbaadetti isinii geessuu danda'a maqaa waaqayyoo teessoo isaarratti ammoo garaan koos naa fayyee jira waldaas deemee kadhachifadhee jira seexan illee baazee guyyaa sirriitti ni mannee malee sagantaa qabdee ji'a tokkoof torban sadii bichaatu naaf na ajjeessuudha garuu hin dide Yesuus ani dhiiga koon ishee mallatteessiira dhee Yesuus hin dide jalan darbee naa kadhatameera waldaa deemee waldaa raajii akkamii tokko hin deemee baazee warra miidiyaa irratti ba'e bichaa raija keenya keewwanna. Yaada keenya keewwanna malee warri miidiyaa hin qabne iyyuu isaanii nu dinqii adda addaa hojjetaa jira Kiristoos. Gara mucaan kun gara amantaa musliimaa keessa ture achi keessaa gooftaan isa barbaannaan gara beente ta'e raajii ta'e waan inni jedhe sakendiidhaaf lafamu sakendii takkittiidhaaf maal akka ta'e hin beeku maqaan waaqayyoo haa kabajamu dhiitoon garaa koorra jiru hodhaan saddoo kana ta'e ka'e kan na dhiite iddoo kanadha irratti asii gadi dhiitee jira ture garaan koo jaafurii fi madaan jechuudha. Naa kadhate waaqayyo dhiitoo sana narraa balleessee jedhe narraa cabsisin hin jedhe dhugaadha narra hin jiru akka garaa kootti deemaan jira. Maaliif kana isin hin jedhe waan barbaadan yoo ajajattanii bakka barbaadetti isinii geessuu nan danda'a akka duraan hin sassaqaayyaamu dugdi immoo yaada marfeen namii naanna dhukkube malee dugda dhukkubbii dugdaa hin qabu. Waan takka rakkan hin jiru anu isin jira isin immoo naa jiraadha isinii nan boona ofiinii miti waan biraan miti Kiristoosii gaditti uumaa kootii gaditti isinii nan boona. Innaa waa'ee maashinii dheengaddaa irratti waan nama kana hundumaa haasa'e keessaa tarii nam tokkittiin keessaa hubannoo argate nan agaa dhugaa isiniin jedha. Anuu maan beeku garuu jechuun nama gorsuus maalis hin danda'u garuu hin beeku isiniin jaalladha bakka umurii keessa naaf haadha isinii nan boona. Warreen hojii dhabdanii biiroo jirtanis Kiristoosniif jira. Har'a dhabdan malee bor hin dhabdan. Warreen haalli isiniif jechuu didee cinqamaa jirtanis waaqayyo jira guyyaan har'aa bor miti. Har'a cinqiin har'aa kun sinirraa darba. Warreen qoonqoo sin dhukkubaaru mataa sin dhukkubaaru ufaan sin qabee jirus har'a sin dhukkubee malee bor sin hin dhukkubu. Kana isiniin jedha koomentiin kun maal jedha maaliif akka maqaa Yesuusiin waan jiru koomentii jalatti naaf barreessaa jettu yoo isinii barreessan ni deebiftu kaleessa maashinii uffataa miiccu gatii isaa ni itti fufeen dubbisaa jala galee ilaala jala galee ilaala maaliif gabaabsee naaf fidee jira waan ta'eef gatii isaa inni dhageenye sababa sagaleen baay'ee si biraa galuuf kanaaf ati waan beektuuf nutti himi jette lola miti arraba miti mallattoo jaalalaa wajjin naa keessee jirti. Thank you siin jedha. Adaanechi natti fakkaata maqaan kee dhiifama naa godha yeroo tokko barreeffamni tokko namaaf hin dubbifamu yeroo tokkos immoo qubee dogoggoree hin barreessaa kunillee badii kooti yeroo baay'ee asirratti qubee sirreessi qubee afaan oromoo sirreessi naan jettu nan ariifadha akkuma beektan tarii mucaatu bu'aa jira tarii immoo hojjechuun ka'a viidiyoo sana hojjechi gadhiisaa ediitillee gochaa yookaan immoo barreessaa lakkaa'uun hin argin immoo lakkoofsa tokko yookaan qubee takkitti wayii dogoggoreera ta'a barreeffamni kun akkana jedha ture obboleettii kiyya yeroo baay'ee asirratti illee nan dubbadha sooriitiin jedha. Ishi maashinicha kanan dheengadda bitee birrii 43 nan bite maashinicha abbaa leetira meeqaatii maali jechuu dandeessanii maashin noormaalii an akka mana madaami jiru garmalee guddaa sana utuu hin taane giddu galeessi isaa hin jira garmalee guddaa sunis immoo bitachuu barbaannaan hinuma jira firiijiin abbaa barrii 2 jechuudhaan akka mana madaami jiru gurguddaan suni birrii 36 hin jira jechuudha firiijii miti kanan bite ani garuu firiijiin hin jira ani firiijiin binne maashiniin bitee birrii 44 nan bite sinii galeera 44 sinin jedhee miti moo 43 sinin jedhe birrii 44 nan bite an fe'i isaa malee jechuudha. Eelee immoo argitaniittu ija keessaniin isin agarsiise birrii 15 naan jettee eelettiin ishiin biyya ormaatti olii gad deddeemtu jechuudha.
anuma bukoo anuma tiktok irraa argaa waltan bukoo asirratti naqanii warri toshullee wallantan akkatti ittiin toshaa naannessuun afeera jedhanii isin beeksisan suni birrii 15,000 dhugammaasaa afaan niitii keessaa geessanitti dheengadda annaa kana isinin jira isinan jaalladha Kiristoos naa eebbisu naaf jiraadha waan hin balleessin na of galcha yaada qabdan illee addaan hin kutinaa naa barreessa viidiyoon hin dheerate argaan jira deeqaa 15 soorii isinin jaalladha Kiristoos ija nagaa walitti nu haa deebisu anallee nagaa isinillee nagaatti eegu waan keenya naa kabajamaa jiru.